Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya hagayya shambara 2018 raadiyoo web miidiyaa ram oduu dursun hangafoota oduu. Tarkaanfii guyyaa kaleessaa raayyaa ittisa biyyaa mootummaa naannoo Sumaalee irratti fudhatee irraa kan ka'e ilmaan Oromoo naannoo Sumaalee keessa jiraatanii fi biyya Puutlaand keessa jiraatan rakkoo dhiittaa mirga namoomaatiif saaxilamneetii jirra jedhan. Jilli rogeessa siyaasaa Oromoo fi Daayireektara Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin obbo Jawaar Mohammadiin durfamu har'a ganama buufata xayyaaraa Boolee Idil Addunyaatti aangawoota mootummaa olaanoon simatameetii jira. Guyyaa har'aa ustaazonni amantii musliimaa sababa dhiibbaa sirna nama nyaataatiin biyyarraa baafamanii biyya ormaa turan gara biyyaatti deebuun hawaasaa fi ustaazota biyyaatiin simatamaniitii jiru. Eebbaa OMN galma barkumeetti bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa fi sadarkaa itti aanaa muummee ministeeraatti Dammaqaa Mokkonnanii fi aangawoota mootummaa abbootii amantii abbootii gadaa artistootaa fi uummata 25,000 fuulduratti eebbifameetii jira. Ani oduu wajjin siraa isa baatiin amma oduu bal'innaan. Tarkaanfii guyyaa kaleessaa raayyaan ittisa biyyaa mootummaa naannoo Sumaalee irratti fudhate irraa kan ka'e ilmaan Oromoo naannoo Sumaalee keessa jiraatanii fi biyya Puutlaand keessa jiraatan rakkoo dhiittaa mirga namoomaatiif saaxilamneetii jirra jedhan. Bal'inna oduu kanaa kan qindeesse Jaatanii Abdiiti. Tarkaanfii guyyaa kaleessaa raayyaan ittisa biyyaa mootummaa naannoo Sumaalee irratti fudhate irraa kan ka'e ilmaan Oromoo mootummaa naannoo Sumaalee keessa jiraatanii fi biyya Puutlaand keessa jiraatan rakkoo ulfaataa fi yaaddoo hamaaf saaxilamaa jiraachuun dhagahamee jira. Sababa guyyaa kaleessaa hooggansa DDC Abdiillee irratti to'annaa seeraa jala oolee jira jedhamee fi rakkoolee achi dura turaniif ilmaan Oromoo mootummaa naannoo Sumaalee keessa jiraatanii fi biyya Puutlaand keessa jiraatan rakkoo hamaaf saaxilamnee jirra jedhu. Namoota kana ajjechaa miidhaa garaagaraa fi akkasuma saamichi qabeenyaa karaa adda addaatiin irratti gaggeeffamaa jiraachuu odeeffannoon arganne kan ibsudha. Guyyaa kaleessaa hooggansi mootummaa naannoo Sumaalee Abdiilleen to'annaa humna raayyaa federaalaa jala galee jira jedhamee odeeffamaa ture. Ta'us odeeffannoo garaagaraa irraa akka dhagayamaa jirutti Abdiilleen mooraa waraana liyyuu poolisii keessatti mandheeffatee shiftoottan isaa uummata irratti bobbaasaa jiraachuun dhagahamee jira. Ibsa kaleessa galgala ministeerri raayyaa ittisa biyyaa kenneen tarkaanfiin fudhatame heera biyyattii balaa irraa akka hin buuneef yaadameeti. Akkasuma nagaa fi tasgabbiin biyyattii mirkaneessuu fi jeequmsa deddeebi'ee naannoo kana keessatti mul'atuu fi dhiitama mirga namaa hir'isuuf kan fudhatamedha jedhan. Tarkaanfiin jalqabames cimeetti fufuu beeksisee jira. Gama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay tarkaanfiin mootummaa federaalaatiin fudhatame seera biyyattii cabsee jechuun tarkaanfii kana balaaleffatee jira. Ammas mootummaan tarkaanfii fudhate kana irraa akka deebi'u waamicha isaa dabarsee jira. Dhaabni ONLFs tarkaanfiin mootummaan federaalaa fudhate kan balaaleffate ta'uu ibsee jira. Uummata Sumaaleetiinis isin faana jirra jechuun akka uummanni Sumaalee miidhametti dhaadessaa jiraachuun isaa dhagahamee jira. Uummanni mootummaa Sumaalees hubannoo tokko malee bakka tokkotti odeeffannoo dogongoraa kana faana hiriiruun gochoota faallaa mootummaa faana imalaa jiraachuun baramee jira. Kanaaf immoo mootummaan atattamatti furmaata fiduun dirqama ta'uun beekamee jira. Jilli rogeessa siyaasaa Oromoo fi Daayireektara Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii obbo Jawaar Mohammadiin durfamu har'a ganama buufata xayyaaraa Boolee Idil Addunyaatti aangawoota mootummaa olaanoon simatameetii jira. Jawaar Mohammadii fi jilli isaa guyyaa kaleessaa buufata xayyaaraa Washington DC irraa gara biyyaatti kan balali'an yoo ta'u turtii sa'aatii 14 booda har'a ganama buufata xayyaaraa Boolee Idil Addunyaatti aangawoota mootummaa olaanoon simatameetii jira. Aangawoota mootummaa olaanoo keessaa sadarkaa itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti hooggantuu waajjira giddu galeessaa dhaabbata Dimookiraasii Uummata Oromoo Aadde Adaanech Abeebee buufata xayyaaraa Idil Addunyaa Booleetti argamuun simannaa taasisaniitii jiru. Wayita simannaa taasisan kanattis boqonnaan siyaasaa wal dhiibuun halaalaa wal gaareffachuun fi wal sakaaluu dhaabbatee boqonnaan qabsoo ammayyaa'aa falaasama siyaasaa tokkummaa jaalalaa fi wal danda'uutiin dirreen siyaasaa bal'achuu isaaniitiin humni qabsoo Oromoo walitti dhufuu danda'ee jira jedhan. Gama biraatiin biyyatti deebi'uu obbo Jawaar Mohammadis dirree dimookiraasii bal'isuu fi tokkummaa Oromoo cimsuuf tarkaanfii dhaabni keenya fudhate jechuudhaan maqaa dhaadiyootiin baga biyyatti nuuf deebite jechuun Jawaar Mohammad simataniitii jiru. Guyyaa har'aa ustaazonni amantii musliimaa sababa dhiibbaa sirna nama nyaataatiin biyyarraa baafamanii biyya ormaa turan gara biyyaatti deebuun hawaasaa fi ustaazota biyyattiitiin simatamaniitii jiru. Bal'inna oduu kanaa kan qindeesse Jaatanii Abdiiti.
Guyyaa har'aa abbootiin amantaa Islaamaa sadii gara biyya isaanii deebi'uun gabaafamee jira. Sheek Sayyid Ahmad Mustafaa turtii waggaa 17 booda gara biyya isaanii deebi'anii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad gara taayitaa erga dhufanii booda sababbii sochii tokkummaa fi ida'amuu imalchiisuun Sheek Sayyid Ahmadii fi aalimoonni lama gara biyya isaanii deebi'anii jiru. Sheek Sayyid Mustafaa durataa dhaabbata dargaggoota musliimoota Itoophiyaa fi itti gaafatamaa musliimoota diyaaspooraa Itoophiyaa fi akkasumas sadarkaa adda addaa irratti hawaasa isaanii tajaajiluun beekamu. Dabalataan aalimoonni lama waggaa 40 biyya ormaa kan turanii fi itti aanaan itti gaafatamaa hawaasa musliimoota diyaaspooraa Itoophiyaa Sheek Jibril Abdallaa fi qorataan dhimma islaamummaa Saudi Arabiyaa kan turan Sheek Muhiddin Sharif gara biyya isaanii deebi'uun gabaafamee jira. Buufata xiyyaara idila addunyaa Boolettis yommuu isaan gahan abbootiin amantaa fi hordoftoonni amantaa Islaamaa simannaa ho'aa taasisaniif jiru. Eebba OMN galma barkumeetti bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa fi sadarkaa itti aanaa muummee ministeeraatti akkasumas aangawoota mootummaa fi abbootii amantaatiin eebbifamee jira. Eebbi OMN damee Finfinnee fi simannaan jila Jawaar Mohammadiin durfamu aangawoota olaanoo mootummaa federaalaa sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti kabajamoo mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Adde Xayyibaa Hasan sadarkaa itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamtuu waajjira giddu galeessaa Dhaadhiyoom Adde Adaanech Abeebee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Takkalaa Uumabaati itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Nugusuu Xilahuun artistootaa fi abbootii amantii abbootii gadam bakka abbaan muummee ministeeraa Abiy Ahmad Alii fi bakka haadha Jawaar akkasumas ammootu bakka qabsaa'onni hedduun argamanii fi qeerroon 25,000 argamanitti har'a ifaan eebbifamee jira. Jijjiirama amma urgaa'aa jiru akka hin saamamne miidiyaaleen ummata dadammaqsuun biyya dimokiraatessuu keessatti gahee isaanii cimsanii akka ba'atan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Nugusuu Xilahuun dhaamanii jiru. Obbo Nugusuun sirna eebbaa Oromiyaa miidiyaa neetwork irratti galma barkumeetti argamuun dhaamsa kan dabarsan yoo ta'u mootummaan naannoo Amaaraa OMN waliin hojjechuu akka barbaadus ibsanii jiru. Baga sirna eebba Oromiyaa miidiyaa neetworkiitiin isin ga'e jedhaniin miidiyichi jijjiirama biyyattii akka dhufuuf cichee hojjechaa turus ibsanii jiru. Wal shakkii jibbii fi shirrii hafee wal jaalalli jijjiiramni haqaa tokkummaa dhiifamnii fi ijaarsi biyyaa akka dhugoomu tumsa waggaa har'aatiin dura gamaa gamanaan dhaabbachaa turree jirra. Waggaa har'aatiin dura garaagarteedhaan nuti gama hooggansi mootummaa ammoo gamana dhaabbachaa ture jira jedham daayireektarri Oromiyaa miidiyaa neetwork aktiivistiin xiinxalaa siyaasaa fi qabsaan mirga namoomaa obbo Jawaar Mohammad amma jijjiirama aarsaa qaaliidhaan argame waliin eda'amnee hojjechuu eeggannee jirra jedham. Biyyattiin akka dimokiraasitti ceetu paartiin biyya hoogganuu fi paartiin morkattootaa waliin hojjechuu qabas jedhanii jiru. Qabsoo diddaa waggoota 50 injifannoodhaan goolamnee jirra. Boqonnaa haaratti ceesisuuf garuu ammas cimnee hojjechuu qabna jedhan aktiivistiin Oromoo obbo Jawaar Mohammad jijjiirama argame lafa qabsiisuuf sirna dimokiraasii cimsuun barbaachisaadha jedhan. Oromiyaa tasgabbeessuun olaantummaa seeraa kabachiisuu qabnas jedhanii dhaamanii jiru. Sirna ammaa kana fiduuf aarsaan kafalameera. Kana ceesisuun ni dandeenya kan jedhu ammoo of eeggannoodhaan hojjechuu qabna jedhanii jiru. Amma yeroo hooggansa itti dhageeffannu yeroo wal dhageeffachuudhaanis injifannoo arganne biyyaa fi Oromiyaa ittiin tikfannus jedhan. Biyya bulchuu akka dandeenyu hojjennee argisiisuu qabnas jedhanii jiru. Oromoon dimokiraasiin mirga namoomaa dhuunfaa fi garee nageenyi keessoo fi ollaa akkasumas abbaa biyyummaa mirkaneeffachuuf qabsaa ture. Saboota ollaa humneesse as geenyee jirra jedhan. Qabsoon Oromoo akka duubatti hin deebine tumsaan hojjechuu qabna jechuun dhaamanii jiru. Dhaabbileen Oromoo isin obbo Jawaar Mohammad waa'ee dhaabbilee Oromoo itti dubbatan dhaabbileen Oromoo isin qabsaa'ota kalee dukkanatti ija babaasee qeerroof baatirii ta'edha. Isin waboo kaleeti hundeessitoota waldaa Maccaa Tuulamaa fi bu'uuressitoota qabsaa'ota Baalee fi Abaa'ooti. Kanaaf bakka takkatti walitti deebine tokkummaa kennaan gara fuulduraatti akka tarkaanfannu isiniif dhaama jechuun obbo Jawaar Mohammad dubbatanii jiru.
Qabsoon Oromoo akka duubatti hin deemne tumsaan hojjechuu qabna kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa ergicha kana dabarsan sirna eebbaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin galma barkumeetti. Pirezidaantii Lammaan jila OMN obbo Jawaar Mohammadiin durfamuun baga nagaan dhuftan jedhuun simataniitii jiru. Qabsoo Oromoo as ga'e akka hin dhaabne akka hin dukkanoofne gochuudhaan qabsoo abbaa biyyummaa mirkaneessuuf baga nutti makamtan jedhaniitii jiru. Imala qabsoo waliin eegallee akka galmaan geenyu ammas abdii qabam. Qarree fi qeerroon raayyaa qabsoo Oromoo taatanii ifa barii kan ga'u keenyam dhugoomsitaniirtum dhugoomsinee jirra jedhan. Bu'aa amma argame wareegama lubbuudhaan argame waan ta'eef injifannichi gabbifachuuf qeerroo fi qarreen gabrummaa jibbuudhaan cancala lugaamame afaan keessaa baasuudhaan mormii geggeessam turree jirra. Mormii keenyas bu'aa argamsiisee jira. Kun har'aan nu ga'ee jira jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa. Qabsoon tooftaa waan barbaadduuf ammaan booda qabsoo keenya Oromiyaa guddisuu misoomsuun ergama keenya ta'utu irra jiraata jedhan. Bu'aa qabsoon kun akka duubatti hin deebine xiyyeeffannoodhaan hojjechuu qabnan murteessaa ta'us kaasanii jiru. Waggaa lamaan har'aa lafti nutti dukkanaa'ee ture. Oromiyaan yeroo san dhiigaa fi imimmaaniin dhiqamaa turte jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa. Gaafas waliin dhaabbachuuf waadaa walii gallee waadaa keenya hin ganne. Siyaasni biyya keenyaa summii ta'e ilmaan Oromoo aarsaa kafalchiisee jira. Aadaa siyaasaa biyya keenyaa ni jijjiirra akkuma jenne siyaasaa Oromoo walitti qabaa jirra. Oromoos tokkoomsaa jirra jedhanii siyaasaan Oromoo ammaan booda summii ta'e wal hin nyaannu. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo karaa fagoo deemne yoo isin simannu Oromiyaan gabaa daldalaa siyaasaa akka taatuufi miti. Oromummaa Oromiyaa fi Oromoo cimsuudhaaf jiran bakka yaadni qaqqabuuf tokkummaan murteessaadha. Oromoon miiliyoona 50 hoogganuudhaaf paartii 50 qabaachuu hin qabnu. Gar tokkotti dhufnee wal tubuudhaan bilisummaa arganne akka duubatti hin deebine itti gaafatama olaanaadhaan hojjechuun barbaachisaadha. Summii jabaan gabrummaadhaaf nu saaxilaa ture garaagarteen keenya bal'atee turu isaati jedhaniitii jiru. Diinni Orma osoo hin taane harkuma keenyaan nu dhahaa ture. Kana booda ammoo abadan deebi'ee harka keenyaan nu dhahu jechuudhaan ejjennoo isaanii gaqqabanii dhaabanii jiru. Oduma wal fakkaatuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa harka Jawaar Mohammad irraa taankii inni waggoota 4 darbee ittiin diina kuffisaa ture laaptooppii Appilii tokko harkaa fudhataniitii jiru. Profeesar Isqaal Gabbisaa gama isaatiin guyyaan kuni guyyaa gammachuu, guyyaa ajaa'ibaa, guyyaa Lammaa fi Jawaar wal cinaa ta'an, guyyaa OMN qilleensa Oromiyaa bilisoomse, qeerroon ammoo sirna nama nyaataa caccabsee dachee Oromiyaa bilisoomse, ayyaana bakka tokkotti godhate keessatti argamuu kootiin gammachuu guddatu natti dhagahama jedhan. Gama biraatiin kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Takkalaa Uumaa OMN fi Jawaar Mohammadiin gara biyya keessanitti nagaan dhuftan jechuun simataniitii jiru. Waan barbaachisuun OMN cinaa dhaabbachuufis qophiidha jedhaniitii jiru. Kabajamtoota jaalatamtoota teenya oduun har'aaf qindeeffannee dhiyaanne kana fakkaatam waan wajjin turtaniif galatooma horaa bulaa.